Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kun kan hordofaattee jirtan Sona Miidiyaa torban kanaati. Sona Miidiyaa har'aa keessatti Oromoof Oromiyaa akkasumas akka waliigalaatti Itoophiyaa ilaalchise miidiyaaleen addunyaa maal jedhanii isa jedhu irratti fuulleeffanna. Mata duree miidiyaalee addunyaa tibbanaa keessaa dhimma Oromoof Oromiyaa akkasumas Itoophiyaa ilaalchiseen miidiyaalee hedduun hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa ilaalchisuudhaan mootummaan Itoophiyaa ija keenya jalatti gara mootummaa abbaa hirrummaatti guddachaa jira jechuun aangaa'oti Ameerikaas Awurooppaa sagalee yaaddoo isaanii qabatee ba'aatti jira miidiyaan. Nutis isaan kana keessaa hanga tokko irratti fuulleeffanna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jecha kun kan daawwataatti jirtan Sona Miidiyaati. Mootummaan wayyaanee muddee bara 2015 hoogganoota Koongireesii Federaalistii Oromoo kanneen akka Obbo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bulaallaa, Gurmeessaa Ayyanoofaa gara mana hidhaatti erga darbateen booda nama akka Obbo Baqqalaa Nagaa immoo akka isaan balbala ofii banatanii gadi ba'anii nama waliin wal hin argineef mana isaanii keessatti eeggate. Hayyooti siyaasaa hedduun durataa paartichaa nama akka Dr. Mararaa Guddinaa fi miseensota hanga tokko alatti dhiisanii isaan kana hidhuun paartiin sana diiguudhaan alamitii jechuun yaada isaanii ibsataa turaniiru. Keessumaa mootummaan harkasaa Dr. Mararaa Guddinaa irratti diriirsuu dhiisuun isaa tooftaa siyaasaatii kan jedhanis hedduudha. Kunis otoo jibbiinsa paartii mormituuti ta'eeti durataa paartichaa hina malee hoogganoota dura ta'aa gadi jiran miti yaada jedhu of keessaa qabaa jedhu. Kan nuti isaan kana hineefii jedhu aangaa'oti mootummaa sanaa kallattiin badii keessatti waan hirmaatan qofaa fi hawaasa addunyaa kan isaan amansiisuu yaalanis karaa kanaan ture. Isa kana aangaa'oti mootummaa sanaa yeroo adda addaattis irra deddeebi'uudhaan dubbachaa turaniiru. Nuti paarticharraa osoo hin taane nama badii dalagedha kan nuti to'annaa jala oolchinedha kan isaan jedhan. Otoo isaan sun hidhaa jiranii Dr. Mararaa Guddinaa gara United States dhufanii uummata Oromoo fi aangaa'ota Ameerikaa waliin wal arganii deebi'an. Otoo isaan sun hidhaa jiranii gara Awurooppaatti imalan. Kana hunda keessatti mootummaan sun Dr. Mararaa Guddinaa alatti dhiisuun kan hawaasa addunyaa amansiisaa jiru itti fakkaatee ture. Walgahii biyya Awurooppaan booda gara biyyaatti deebi'anii hidhamuun isaanii kan dhaga'ame Dr. Mararaa Guddinaa hayyooti siyaasaa biyya United States fi Awurooppaa dhimma Itoophiyaa irratti murtoo jabaa akka fudhatan taasisaa jiraachuu isaati kan mul'achaatti jiru. Seeneetarri Ameerikaa tokko ibsa tibbana laatan irratti kan yaannuun alatti mootummaan Itoophiyaa abbaa hirree ta'uu isaa ifatti agarsiisaa jiraadha kan isaan jedhan. Biyya Awurooppaatti afeeramuu Dr. Mararaa Guddinaa keessaa harka guddaa kan qaban miseensi mana marii Awurooppaa adde Anaa Gomez wayita oduu Dr. Mararaa Guddinaatu hidhamee jedhan dhaga'an akka malee aaruu isaaniiti kan isaan gaazexeessitootaaf ibsan. Hidhamuu qofaa osoo hin taane Dr. Mararaa Guddinaa dararaa fi hidhaa biraan irra ga'uu mala yaaddoo jedhuun qabaa jechuun akka isaanis gama isaaniitiin dhiibbaa guddaa uumaniif gara chaansilaritti biyya Jarman Angelaa Merkelitti iyyatanii turani. Angelaa Merkel dhiheenya kana daawwannaaf gara Itoophiyaa wayita dhaqanitti mana marii miseensoti paartii mormituu tokkollee keessa hin jirre kan paartii tokko qofaan dhuunfatame dura dhaabbadhee hinaasa'uu jechuun mootummaan sun akka karra siyaasaa banee sagalee uummataa dhaggeeffatuuf akeekkachiisa laatanii deebi'uun isaanii ni yaadatama. Ittaan sunis gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii jabaa ta'e fudhachuu akka qabu gaafatan adde Anaa Gomez xalayaa tibba kana barreessaniin. Xalayaa adde Anaa Gomez paarlaamaa biyya isaaniitiif barreessaniin mootummaan Itoophiyaa dibaabee labsii yeroo muddamaa jedhu jalatti ammallee mirgoota lammileensaa uumamaan qaban hunda irraa molqee ifatti abbaa hirree ta'uusaa addunyaatti mul'isaa jira jedhani. Yeroo adda addaatti gamtaan Awurooppaa akka mirgoota uumamaa lammileensaa dhalootaan qaban kabajuuf mootummaa Itoophiyaa gaafataa turullee mootummaan sun garuu oolee bulee hawaasa addunyaa dhaga'uuf akka gurra hin qabaanne nu mirkaneessaa jira jedhan Anaa Gomez xalayaa isaanii kana keessatti. Qabamuu Dr. Mararaa Guddinaatiif kan sababaa ta'e
walga'ii paarlaamaan gamtaa Awurooppaa adda durummaa isaaniitiin Biraasils irratti qopheesse akka carraa ta'e Dr. Mararaa Guddinaa, Atileet Fayyisaa Leellisaa fi Dr. Biraanuu Naggaa cina ta'anii argamuu isaanii malee yakka biraa dalaganii akka hin taane kan ibsan aadde Anaa Gomas, Dr. Mararaa Guddinaa akka isaan gara Awurooppaa dhufanii haala qabiyyee namoomaa biyya Itoophiyaa keessa jiru irratti yaada nuu laataniif nama afeeran anadhaa jedhani. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa biyyoota Afrikaatiif gumaachitu irra jireessa kan qooddatu mootummaa Itoophiyaa ta'uu kan ibsan aadde Anaa Gomas, mootummaan keenya yeroo gargaarsa laatu mirgi uummata sanaa kabajamaa jira moo miti isa jedhu mirkaneeffachuufis itti gaafatamummaa qabnaa jedhani. Kan isaan mormitoota mootummaa sanaa afeeranii haala biyyattii irratti waliin mari'atanis seenaa gamtokkee mootummaa Itoophiyaa qofa dhaggeeffatanii gargaaruu osoo hin taane gama mormitootaas dhaggeeffachuuf jedhanii afeeruu isaaniiti kan isaan ibsan. Haa ta'uti mootummaan Itoophiyaa hidhaa fi ajjechaa nuti fageenyarraa dhageenyu qofaa osoo hin taane kunoo ifatti nu waliin mari'atanii deebi'uu isaanii qofaaf Dr. Mararaa Guddinaa hidhuudhaan abbaa hirrummaasaa ifatti nu mirkaneessee jira jedhani xalayaa gamtaa Awurooppaa itti gaafatamaa olaanaa Koomishinii Hajaa Alaa fi Imaammata Nageenyaaf barreessaniin. Mootummaan sun yeroo adda addaatti United States ta'e gamtaa Awurooppaatiin akka karra siyaasaa saaqee qaama dhimmi biyyichaa nagalcha jedhu hunda waliin haasa'ee furmaata tokkorra ga'uuf gaafatamaa turus gochi nuti amma irraa ilaalaa jirru garuu mootummaan sun yoomiyyuu taanaan itti gaafatamummaa seeraaf bulee karra siyaasaa saaqee biyya sana tasgabbeessuuf fedhii tokkoyyuu akka hin qabne nu ibsee jira jedhan. Gochi nuti ilaalaatti jirru kun ammoo biyyattii gara wal waraansaatti waan erguu maluuf otoo gaagaamni kana caalu hin raawwatin gamtaan Awurooppaas ta'e mootummooti addunyaa mootummaa abbaa hirree kan ittiin jedhan mootummaa wayyaanee irratti akka tarkaanfii jabaa fudhatamuu gaafatan aadde Anaa Gomas. Xalayaa aadde Anaa Gomas barreessan hordofuun ministiriin dantaa alaa United States ibsa baasee ture. Ibsi ministirii dantaa alaa Ameerikaa akkana jedha. Hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa dhageenyeerra. Oduun kunis baay'ee nu yaaddessa. Mootummaan sun himata Dr. Mararaa Guddinaa irratti dhiyeeffatu kamiyyuu hatattamaan akka uummataaf ifa godhu gaafanna. Hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa Itoophiyaa keessatti sagalee walabaa ukkaamsamuun matumaa hammaachaa deemuu isaa kan mirkaneessudha. Ifatti dubbachuudhaaf ammoo labsii Itoophiyaan labsite sun mormitoota callisiisuuf akkasumas mirga heerri biyyattii uummata isaaf hayyamu ukkaamsuuf akka ta'etti hubanna. Kunis yeroo itti labsiin yeroo muddamaa sun labsame san haaromsa siyaasaa mootummaan waadaa seenaa ture waliin kan matumaa wal faallessuudha jedha ibsi ministirii dantaa alaa biyyattii. Gudina is well known, I think, in this building, has had meetings here and on Capitol Hill in the past. Allegedly has met with or communicated with banned terrorist organizations. Yep. Any information on that? Yeah, we do actually. We're obviously aware that, as you noted, Oromo Federal Congress Chairman Dr. Mararaa Guddinaa has been detained by the Ethiopian government. We're concerned about this report. We strongly encourage the government to make public any charges it has brought against Dr. Mararaa. If true, this arrest is yet another example of increasing restrictions on independent voices in Ethiopia, and frankly further reinforces our view that Ethiopia's declared state of emergency is perhaps being used to silence dissent and deny the constitutionally protected rights of Ethiopia's citizens. And that's contrary, I would say, to the promises of political reform made by the Ethiopian government when the state of emergency was announced. Kana qofaa miti. Ministiriin dantaa alaa United States akeekkachiisa imalaa kanaan dura lammiileesaaf laatee ture matumaa jabeessuudhaan haalli biyya Itoophiyaa keessa jiru yaaddessaa fi labsiin mootummaan sun baasee ammoo lammiilee biyyoota kamiyyuu gaaga'u waan maluuf lammummaa Ameerikaa namooti qaban hundi gara Itoophiyaatti akka hin imalleef irra deebi'ee tibba kana akeekkachiisa jabaa baasee jira. Akeekkachiisa imalaa kanaan dura ministiriin ajaalaa United States akka lammiileensaa gara Itoophiyaatti hin imalleef baasee ture mootummaa Itoophiyaa mufachiisee akka ture ni yaadatama. Keessumaa qoqqobbii imalaa dippiloomaatota irra kaa'amee ture sana akka mootummaan Itoophiyaa dafee kaasu kan taasise akeekkachiisa imalaa United States lammiileesheef laattee turtedha.
Ergasii gaazexeessitooti Ameerikaa yoo tarii akeekkachiisa sana keessa deebi'anii ilaalaniif jecha dubbi himaa White House gaafatanii turan. Ta'us garuu nuti yeroo akeekkachiisa akkasii baafnu wantoota irratti fuulleffannuu fi qorannu kan mataa keenyaa qabna waan ta'eef keessa deebinee hin ilaallu jedhanii turani. Tibba kana immoo matuma jabeessanii akka lammiileen isaanii gara Itoophiyaatti hin imalle akeekkachiisan. Dr. Mararaa Guddinaa kan hidhaman adeemsa sirna sanaa jabinaan nama qeeqa waan ta'an qofaafidha kan jedhan ammoo Seneetara United States Ben Cardin mootummaan Itoophiyaa haala duree tokko malee akka Dr. Mararaa Guddinaa hiikuuf kan isaan gaafatan. Dr. Mararaa Guddinaa qofa osoo hin taane hoogganoota paartii isaanii mana hidhaa keessa jiran hundallee hiikuu qabu jedhan Ben Cardin. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota, hidhamtoota siyaasaa, miseensota paartilee mormituu, qabsaa'ota mirga namoomaa, hawaasa mirga isaaf otoo falmatu qabamee hidhame hiikee biyya sana keessatti jijjiirama waaraa argamsiisuu kan danda'u karra siyaasaa saaquudhaan keessumaa ammoo miidiyaalee walabaaf mirga laachuu kanneen uggurarra turan uggura san irraa kaasuudhaan ummati sun kan isaaf tolu filachuu akka danda'u mirga guutuu laachuu fi akka qabu akeekkachiisan Ben Cardin. Seneetarri United States kan siyaasi biyya Itoophiyaa daran isaan yaaddesse biraan ammoo Seneetar Chris Coonsidha. Hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa mootummaan Itoophiyaa gara bulchiinsa abbaa hirrummaatti ol guddachaa dhufuusaa kan nutti agarsiisu ragaa gahaadha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA fi yaada isaanii laatanii jiru. Seneetarri kun. And I think this is another troubling signal that the current government in Ethiopia. ይህ አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ይበልጥ አምባገነናዊ ወደሆነ አስተዳደር እያመራ ያለበትን አዝማሚያ የሚጠቁም ሌላ አዋኪ ምልክት ይመስለኛል። Tibbakana miidiyaaleen addunyaa bebbeekamoon kan akka BBC, Al Jazeera, AFP, France 24, Washington Post kan biroonis hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa fi abbaa hirrummaa mootummaa wayyaanee ilaalchisee fuulleffannaa isaanii ijoo ture. Hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa fi walumaa galatti dhimma haala yeroo Itoophiyaa ilaalchisee yaadoti dhiyaachaatti jiran keessumaa jala bultii aangoo gadi dhiisuu pirezidantii biyyattii Barack Obaamaa jala miseensoti seneetii biyyattii tarkaanfilee jajjaboon akka fudhatamuuf dhiibbaa gochuun sirna Donald Trump keessatti namooti mootummaa TPLF ifatti deggeraa ba'an kan akka Suuzaan Raayisii fi waahiloottan isaanii filatamuu pirezidantii 45ffaa biyyattii hordofuun aangoo gadi dhiisuu fi bakka isaanii namooti biraan bakka bu'uun tarii egeree mootummaa wayyaaneetiif hamaa ta'uu malaa kan jedhan hedduudha. Egaan torban haala yeroo irratti fuulleffannee sagantaa biraan walitti deebina. Hanga torbanitti torban gaarii jecha gama kootiin nagaatti. Ifooda deebi'ee isa diinnin bituu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Gandek ifate foda bilisumma kunotti dhihaate tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafate.